akkasuma ammas kan barakaa qabu rabbi isinii haa godhu. Warra gartee khayrii irratti walitti dhufee gammachuudhaan akkanatti akkuma walitti dhufan kanatti gammachuudhaan umriin dheerattee gammachuudhaan rizqiin isaanii bal'attee gammachuudhaan maatiin isaanii heddummattee gammachuudhaan maatii waatiin bakka jirtanii gammaddan rabbi isin haa godhuun isiniin ja'a. Obboleeyyan kiyyaa dura wanni hubachuu qabnu har'a gaa'illi islaamaa tokko ijaarame jechuun biitii takka ijaaramte beeki. Manni tokko ijaarame jechuun biitii takka ijaaramte. Manni tokko diigame jechuun biitii takka diigamte jechuudha. Saniif mana har'a ijaaramu kana rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana keessatti yeroo ummata warra dur ani azaabatti buusuudhaan deemu dubbatu famaa wajadnaa fiihaa ghayra baytin minal muslimiin jedha. Mana muslimaa mana mu'minaa tokko malee nagarree jira manaan lakkaa'ama. Nama meeqa lakkaa'amu manaan lakkaa'ama. Manni maatiidha qaba, dubra qaba, derdera qaba. Kanaan walitti dhufa. Walla binaatul uulaa libinaa'i dawlatil islaamiyyaa. Mootii islaamaa tokko gad dhaabuudhaaf biyya takka ijaaruudhaaf manni tokko gad dhaabbachuudha jechuu jalqabni har'a duuba. Guyyaa har'aan tana shayxaanni bakka jiru ni dallana. Karoorallee ni baasa. Mee xabiyaa takka laala bakkuma jirtanitti isin hundi namni gaafa wal janaajjanu gaafa kaadhimummaadhaa san waan bade hunda dhiifama walii godha. Yoo bilbila wal jalaa kaasuu dhabanumaan shaakalamtee homaatii bibarniin beekaa ja'a. Maqaa bareedaa walii kannaa. Yoo wal bira jiraatanillee yoonii fi akka ol kaatetti isin bishaan waayin akkana dhoyte homaa rizqiidhaan naqamee barja. Gaafa immoo walitti dhufan wanni bareedduun hundinii fokkotti ballitti if jalan gartuu jaan jechuudha. Guyyaa san irraa dubbiin jijjiiramti. Maaltu akkas godha jennaan shayxaanni guyyaadhaa gaa'illi islaamaa ijaarame kana irraa wal gahii godha jedhe. Maal jee godha? Gurbaan duraan afaaniin hamtuu daleessif. Arrabaan zinaa daleessif. Ijaan badii daleessif. Gurraan badii daleessif. Arra kontoraata fuudhate khayrii halaal harkatee jaan jechuudha. Intalti duraan ijaanis qalbiidhaanis afaaniinis badii daleessifnu arra kontoraata fuudhamte khayriidhatti kuttee ulii waan halaal bakka buufattee jaan. Guyyaa san irraa nama akkaan duraan walitti bareedu kana walitti fokkisa. Nama akkaan duraan bareedu kana walitti fokkisa jechuudha. Saniifi du'aa'ii tanaan eegalamti jechuudha maashaa Allah jechuudhaan. Baarakallahu laka wa baaraka alayka wa jamaa baynakumaa fi khayriin tulla. Du'aa'ii ma'anaan siidhaa hedduudhaati jechuudha. Saniif wanni inni isiniin jedhu dura obboleessa keenyaa fi obboleettii teenya warra har'a gaa'ila ijaarrattan isiniin jalqabee takka. Keessummoota asitti dhiyaatan lama. Akkasumatti immaas maamiltoota keessa warra garee tanaas sadi. Hunda keessanuu shayxaana namaa kajinniidha. Rabbi isinirraa haa qabuun isiniin jedha. Ibliisni jee kitaaba talbiis ibliis keessatti Ibnul Jawziin ganama ni ergaa jee waraanasa. Yeroodha ergee galgala gabaasarraa fuudha jee. Barani abaluu fi abaluu waliin lolchiisennaan deemu mata kan daleennee jaan jee. Barani abaluu fi abaluu maal yennaan wal ta'uudhaan malaa jaan jee. Barani abaluu fi abaluu har'a waliin dhoysisee wal dhawanii dhiiga wal gannaqanii jaan jee. Homaa deem dhiifama walii godhuudhaan malaati waa takkan daleennee jaan jee. Ani bararra jaarsaa fi jaartii har'a waliin fixeetiin bargaalaal bakka hiika waliin giyanii jaan jee. Deem waa takkan geenye manguddoon jittuudha dhuftee jittuudhaa fi tuuraan malaa jaan jee. Koon dhufeeti arradda diige dhumte wanni hundiruu jaan jee. Akkasitti as qabee anta jaan jee. Si. Bakka guddoo ka qabu si jaan jee. Wanni neefe kana himnuuf diinni keessan dura